Jirra jirtu welkaam anaa dhufu jedhin jira hordoftoota chaanaalii Gaadduu Tube akkam jirtan nagaadha. Nageenyi badhaadha jedhin jira ni nagaadha. Hayyeegaa har'a mata duree haaraa tokkoon walitti deebinee jirra. Mata dureen kootis kan inni irratti xiyyeeffatu Inclusiveness kan jedhu irrattidha. Egaa gara mata duree keenyaa seenuudhaan dura waan tokko isinitti himu. Maal seetan Telegram chaanaalii tokko isiniif qopheessee jira. Telegram chaanaalii kootis description box irra linkii isaa isinii ol kaa'een jira. Achirratti maal argattu gaafiin garaagaraa ni jira. Short notiiwwan bifa bareedaan qophaa'an kan anasitti isinii barsiisaa ture sunis irratti ni argamu. Kanaafuu achirra seentanii wantoota sana akka fayyadamtaniif jedhee isinii qopheessee jira waan ta'eef linkii description boxii keessaa fudhattanii Telegram chaanaalii kootti seentanii fayyadamuu dandeessu. Hayyeegaa har'a kan ilaallu Inclusiveness-dha. Inclusiveness-in almost boqonnaa 8 qaba. Fakkeenyaaf boqonnaan tokko Understanding Disability and Vulnerability kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf chapter 2 concepts of inclusions, chapter 3 identification and differentiation service, jedhe chapter 8 collaborative partnership with stakeholders kan jedhu jira. Egaa ka nu chapter tokkoffaa understanding disabilities and vulnerabilities kan jedhu kanarratti beestaane waan tokko hojiin ilaalla. Kanaafuyyuu gara barumsa keenyaatti haaseenu jechuudha. Kanaafuu tokko maal jedha? Just as bira definition of basic terms impairment, disability, handicap. Maalidha impairment jechuun, disability jechuun, handicap jechuun hiikaan isaanii maal akka ta'e hojiin ilaallu. Fakkeenyaaf impairment irraa jalqabnu. Impairment means a lack or abnormality of an anatomic, physiological and psychological structure or function or division on a person's. Impairment jechuun lack hanqina yookaan abnormality, just error jechuudha. Error kan ta'e abnormal kan ta'e. Fakkeenyaaf harki hin jira abnormal, lack jechuun dhabamuun. Fakkeenyaaf namni tokko harki isaa irra hin jirre ta'e isinii galee lack jenna. Gogaan mootuu harki irra jira faayidaa barbaachisaa ta'een kenneef yoo ta'e abnormality jennaan. Of anatomic, physiological and psychological. Isinii galee dhabamuu yookaan ammoo abnormality ta'u harka qofaa bichaa miti. Harka qofaa miti. Psychologically, physiologically is included all this. Yookaan ammoo it refers to any loss or abnormality of physiological, psychological and anatomical structure or functions. Structuring yookaan bu'aan qaamni keenya nuuf kennu sun loosed ta'e. Fakkeenyaaf harki keenya bu'aan nuuf kennu qaqqabachuudha, miilli keenya deemuudha. Miilli keenya lacked yookaan loosed ta'e yoo nurra hin jiraanne funkshinii barbaachisan nuuf hin kennu jechuudha. Yookaan ammoo abnormal yoo ta'e, abnormal jechuun qaamni keenya sun yookaan miilli keenya sun jira faayidaa barbaachisaa ta'e san nuuf hin kennu yoo ta'e that's called impairment jennaan. Impairment jechuun kun hiikaa isaa qajeelli qaama miidhamummaa jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti maal jaa? It is as-bira jechuudha. It is the absence of particular body part or organ. Kanaafuyyuu mee fakkeenyaaf as biratti some children for instance have impairment such as eyes that do not see well, arms and legs that are deformed, or a brain not developing in a typical way. Daa'imman tokko hin jiru jedha. Iji isaanii sirriitti xiyyeeffatee arguuf hin danda'u ta'a. Yookaan ammoo miilli isaanii yookaan harki isaanii deformed. Just function dha miti. Akkuma sana ammoo brain not developing in typical way. Yoo tokko daa'imman akkamiitu nu qunnama hanqina dagaagina sammuu qaban. Hanqina dagaagina sammuu daa'imman qaban. Even guddatanis dagaagina sammuu isaanii urmii isaanii faana waliin jiru. All kunniin hundi termii impairment yookaan qaama miidhamummaa jalatti ramadamu jechuudha. Qaama miidhamaa jechuun kan harkichaa fi qofa osoo hin taane dagaagina sammuus
diqqaadha yoo ta'e impairment jennaan. Even type impairment wajjin ilaalla waan ta'eef definition isaa akkasitti naaf fudhadhaa. Disability kan jedhu wajjin ilaalla. Termiin disability fi impairment wal fakkaachuu danda'u garuu definitionii similar adda ta'an hin qaban. Wal fakkeenyi isaanii namoonni yeroo baay'ee iddoo jijjiiraa fayyadamu. Impairmentis disabilities jechuudha. Garuu garagara impairmentii fi disability termiin jedhaman kun. Let's say fakkeenyaaf disability, the term disability is ambiguous. Ambiguous jechuun hiikaa baay'ee kan qabu jechuudha. Hiikaa garagaraa kan qabu jechuudha ambiguous. Meaning ambiguous. Ambiguity jennee loojikii jalatti barannee jirra. Just remember godha. As there is no single agreement on the concepts disability termii jedhu irratti hiikaa wal fakkaataan hin jiru. It's not synonyms with akaal gudaatanyaa jechuun qaama miidhamummaa wajjin synonym yookaan wal fakkaataa miti. Akaal gudaatanyaa meaning impairment. Qaama miidhamummaa jechuun impairment jechuudha. Kanaafuu qaama miidhamummaan impairment eega ta'e disability maalidha kan jedhume yaalaan maalidha? Well, the concept of disability is complex, dynamic, multidimensional and consisted WHO and World Bank. Baankiin addunyaatii fi dhaabbanni fayyaa addunyaa jechi disability jedhu kun walxaxaa kan ta'e baay'ee bal'aa kan ta'e akka ta'e bara 2011tti ibsanii jiru. Kanaafuu the full inclusion of people with impairment in society can be inhibited by attitudinal, physical barriers, policy barriers. Let's see, fakkeenyaaf hawaasa keessatti warroonni qaama miidhamuutaaf ilaalchi jiru. Just akkuma waliin beeknu. Let's say namni tokko osoo miila okkola ta'e yookaan just qaama miidhamummaa miilaa ta'uu danda'a yookaan harka ta'uu danda'a yookaan gurra ta'uu danda'a. Namni osoo gaa'ilaaf gaafate responsiin inni argatu akka namoota hawaasa kaawwanii yookaan namoota warroota qaama miidhamummaa hin qabneen waliin simu. Isin galee gaafsan attitudinally ilaalchi hawaasni warroota qaama miidhamuutaaf qaban suni influence yookaan godhu ta'e takka physical barriers, environmental barriers jedha fakkeenyaaf namni tokko tajaajila barbaacha iddoo dhaqee jennu iddoon inni tajaajila argachuu danda'u gamoo sadaffaarra. Gamoo sadaffaarra koruudhaaf liftiin hin jiru. Kan jiru just sadarkaadha jechuudha. Namni sun wiilchariidhaan deeme. Kanaafuu wiilchariidhaan sadarkaarra bahuu hin danda'u. Gaafsan maal godhaa tajaajila argachuu qabu san hin argatu jechuudha. Sababni isaa immoo maalidhaan physical barrier irraa jechuudha. Osoo liftiin jira ta'ee namni sun tajaajila san argachuu danda'a. Kanaafuu hindered ta'ee jira, dhorkamee jira jechuudha. Sadaffaan ammoo policy barriers. Kunniin sadan walitti hidhamanii warroota impairmentii qaban irratti kunniin sadan walirratti hidhamanii disability fidu jechuudha. Namni tokko attitudinally dhiibbaan irra gahu ta'e physical barriers, policy barriers all together create disabling effect and enable disability inclusive development. Kunniin sadan disability uumuu jechuudha. Malee qaama miidhamtee taateedhaaf you are disabled person jechuun hin danda'amu. Garuu mostly term disability fi impairment exchange gochaa fayyadamu. Kanaafuu maal jedha if this problem addressed impairment may not lead to disability. Rakkooleen gurguddoon sadan kunniin furmaata argatu osoo ta'e yookaan osoo furmaata argatanii qaama miidhamummaarraa gara disability yookaan just disable jechuun baay'isoo danda'uu dadhabuu jechuudha. Waan tokko gochuu dadhabuu disability direct meaning isaa jechuudha. Dadhabuu waan tokko gochuu dadhabuu disabled dhorkamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sababoonni sadan kunniin addressed ni hiikamu osoo ta'e namni qaama miidhame disabled hin ta'u. Well, isin galeemi. Okay. Let's see something here. Just disabled person and a person with disability. Termii lamaan kunniin confuse akka hin goone. A disabled person jechuun just nama waan takka gochuu hin dandeenye jechuudha. Disabled person jennaan. Person with disability kan jennuun garuu maybe
laakii yookaan abnormaalitii fiiziyoolojikaal ta'uu danda'a, baayolojikaal yookaan namoota anaatoomikaal ta'uu danda'anii qaba garuu laafii isaa fulfillee jiraachaa jira. Isin galee fakkeenyaaf dandeettiin arguu isaanii gadaanaa yookaan ammoo guutumaan guutuutti hin argan ta'anii Steven fakkeenyaaf Steven fa'aa fudhachuu dandeenya. Steven nama impairment yookaan ammoo qaama miidhamaadha garuu addunyaa kanaaf gumaacha guddaa gumaachee jira. Namoonni kunniin person with disability termii jedhu irratti fudhannaa jechuudha. Qaama miidhamaadha garuu they are functioned. May he can disability what disability kan jedhuu fi approach lamaan medical and social approach kan jedhu definition isaa defined ta'ee jira. Fakkeenyaaf disability is pathology. Pathology jechuun saayinsii waa'ee dhukkubootaa qoratudha. Disability means functional limitation due to physical, intellectual or psychic impairment. Just disability jechuun jedhu functional limitations. Dandeettii waan tokko gochuu irraa limited yoo ta'an yookaan dandeettii waan san gochuu keenya yoo daangeffamu jechuudha. Sababa maalirraa? Naannoo irraa ta'uu danda'a. Physical akka duratti just namni tokko tajaajila barbaachuu gamoo sadaffaa dhaa turee tajaajila argachuu danda'u. Iddoon sun sustainable isaa waan hin taaneef disable ta'ee jira. Kana lammaffaa intellectual psychic impairments sababa kanneen irraa just disability develop ta'a jedhanii warri medical approach define godhanii jiru. Let's see here fakkeenyaaf social definition of disability kan jedhu jiraas birattis social disability social definition of disability namoo maal goanii define goanii disability is highly varied and a complex condition with a range of implications for social identity and behaviors akka dura jenneedha. Termi disable jedhu kana baay'ee walxaxaa highly varied garagaraa fi walxaxaa kan ta'edha. Fakkeenyaaf disability largely depends on the context. Disability haala irratti kan hundaa'e is a consequence of discrimination, prejudice and exclusions. Haala irratti kan hundaa'u ta'e garuu bu'aa dhiibamuu yookaan ammoo gidirfamuu hawaasa keessatti ni dhiibamu ta'uu ta'e ilaalchaan ta'uu danda'a. Environmentally excluded ta'uu ta'e discriminated ta'uu ta'e consequence isaanii kun disability uumaa jedhanii warroonni social definition disability dhaaf define akkana godhanii jiru jechuudha. Kanaafuu suuratti gabatee gurguddaa kanneen irratti garaagarummaa isaa haala bareedaadhaan qopheessanii jiru kana sirra ilaaluu dandeessu. Haa egaa akkana jennee causein isaa maalidha? Cause of disability. Almost there are 3 types of causes for disability. Sababoota sadiitu jira. Tokkoffaan genetic causes kan jennudha. Genetic yoo jennu kan dhaalamu jechuudha. Jiinii namaa keessatti maatirraa gara daa'immaniitti kan daddarbuu danda'u. Fakkeenyaaf intellectual impairment maatirraa gara daa'immaatiitti darbuu danda'a. Kun genetic cause jennaan. Environmental cause kan jennu ni jiru. Environmental cause fakkeenyaaf poverty and malnutrition in pregnant mothers can cause a deficiency in vital minerals and results in the formation issue. Fakkeenyaaf daa'imni tokko osoo dhalatiin garaa keessatti meetarni sadiin haa qoonnee ilaallu. Daa'imni tokko osoo dhalanne garaa keessa immoo jiru al tokko lammaffaan immoo erga dhalatee lama sadaffaan erga guddate. Hayyee garaa keessa yoo jiru haati nyaata gahaa fakkeenyaaf hin qabdu ta'e nyaata gahaa argattu ta'e dagaaginii fi guddinni daa'ima garaa keessa jiru limited ta'a jechuudha. Mineraal argachuu qabu ni argatu. Gaafsan mucaan kun environmentally exposed ta'ara. Okay. After birth erga dhalateen booda poverty and malnutrition can also cause poor development of vital organs in the child. Look, erga dhalatee daa'imti sun nyaata gahaa hin qabu ta'e suni dura haati nyaata gahaa hin fudhattu ta'e
daa'imti mineraalii yookaan faayidaa garaagaraa haadharraa argachuu danda'u san liimitir ta'a. Haati nyaata gahaa hin qabdu ta'e yagguu inni garaa jiru. Erga dhalateen booda sammuutu kunuunsa gahaa hin qabu ta'e soorata gahaa hin qabu ta'e daa'imti kun dandeettiin dagaagina sammuu fi qaama isaa ni xiqqaata. Just the use of drugs, alcohol, tobacco, and exposure to certain toxic chemicals and the illness toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, and syphilis by pregnant mothers can cause intellectual disability to the child. Fakkeenyaaf haati dhugaatii alkoolii garaagaraa fudhatti yoo ta'e, tamboo tuutti yoo ta'e, keemikaala garaagaraa fayyadamti yoo ta'e, daa'ima irratti intellectual disability yookaan ammoo rakkina yookaan ammoo qaama miidhamummaa sammuu isaa irratti fida. Yeroo haati takka daa'ima garaadhaa asuma qabdu alkoolii garaagaraa fudhatti ta'e, tamboo garaagaraa tuutti ta'e, keemikaala garaagaraa fayyadamti ta'e sinigalee tokko sababa ta'a. Lammaffaa immoo dhibeewwan akka rubeellaa kan jenneen kunniin kan akka syphilis kan jenneen kunniin haati ni qabdi yoo ta'e ammas koozii intellectual disability childidhaaf yookaan daa'imicha saniif ta'aa jechuudha. Childhood diseases such as whooping cough, measles, and chicken pox may lead to meningitis and epilepsy. This can cause damage to the brains of childs. Erga dhalateen boodas dhukkuboonni akka ammas biratti maqaa isaa hin dhoofne akka cough jenneen, measles, chicken pox jenneen kunniin brain problems yookaan damage to brains daa'imichaa irratti dhiibbaa fiduu danda'u. This toxic materials such as lead, mercury can damage the brain too. Ammas keemikaalonni akka mercury akka lead fa'as sammuu daa'imichaa damage gochuu danda'u jedha. Unfortunately, life events such as drowning, automobile accidents, falls and so on can result in people losing their sight, hearing, limbs, and other vital parts of their body. Kana jechuun maalidha? Erga dhalateen boodas, erga guddateen boodas jireenya keenya guyyaa keessatti aksidentiin garaagaraa yookaan ammoo balaan tasaa fakkeenyaaf nama tokko osoo mudate tasa konkolaataadhaan osoo dhahamee namni sun agartuun isaa dhabuu danda'a, dandeettii dhaga'uu isaa dhabuu danda'a, qaama miidhamummaa ta'uu danda'a, whatever. Kanaafuu environmentaaliin koozii impairmentii kan jennu environmentaaliin koozii impairmentii jenneerra tokkoffaa daa'imti garaa keessa jiru haati diraagii garaagaraa fudhatte yoo ta'e, qorsoota garaagaraa fudhatte yoo ta'e, dhugaatii garaagaraa fudhatte yoo ta'e, tamboo garaagaraa tuutte yoo ta'e, dhukkuboota fakkeenyaaf akka saayifilisii, rubeellaa qabdi yoo ta'e, daa'imti sun garaa keessatti miidhamuu danda'a. Erga dhalateen booda immoo daa'imti sun kunuunsa gahaa hin qabu yoo ta'e, nyaata gahaa hin qabu yoo ta'e, ammas intellectually damaged ta'a. Fakkeenyaaf erga dhalatees booda immoo daa'imummaa irratti fakkeenyaaf keemikaalonni akka liidii, meerkurii booddees ni argatu ta'e daa'imti sun maayindiin isaa damage ta'a jechuudha. Sadaffaan immoo just erga guddatee nama guddaa ta'e aksidentiin garaagaraan kun namoo ta'e namichi sun impaired ta'uu danda'a. Kanaafuu environmentiin illee koozii disability jechuudha. Even maal jedhuuyyuu warroonni qaama miidhamoo ta'an impairment is reality for me but possibility for you. Hayaa sadaffaan immoo unknown causes. Unknown causes kana jechuun saayintistoonni illee sababni ka'umsa disability maal akka ta'es yogguu wallaalantu jira. Kanaafuu kooziilee gurguddoo sadantu jira. Genetic, environmental and unknown cause jennee ilaallaa jechuudha. Cause and factors. Factorii kan ilaalle factorii sadantu jira. Asitti qabadhaa.
faaktarii sadan keessaa tokko environmentii, attitude fi poolisii kan jenne koozii namootu sadiitu jira. Cause and the factors. Okay. Inaccessible environments fakkeenyaaf sometimes society make it difficult for people with some impairment to function freely. Jechuun naannoon keenyas al tokko tokko dhiibbaa mataa isaa danda'e fiduu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko even arfaffaalletti dabaladha. Inaccessible environment kan jedhu. Namni tokko qaama miidhamaa erga ta'e attitudes keessatti ilaaluu dandeenya. Dhiibbaan ilaalcha yookaan psychologically nama san ni miidhuu ta'e activity garaagaraa limit godhu ta'e isin galee namni sun impairment irraa just disability itti guddachaa jira jechuudha. Kunniin hunduu koozii disability jennee ilaaluu dandeenya. Maal godhu koozii impairment afurii qabadha. Factor impairment immoo sadii qabadha. Factor impairment, attitude, environment and just kana asirratti maqaa waamneen jechuudha. Isaan kanneen. Egaa amma type disability